isinin citu sunumaan. Kanaafuu akkasii galatooma waan akkasii kana wanna jedha buleetti keenyaati inshallah ta'e islaamummaatti erga dhufanii barumsa irratti cimi waan namni jedhu baay'ee odeessa kana durallee quba qabaachuun kee mala ammallee jechuun isaaniillee mala akkuma jenne dhiira barbaacha jechuudha. Atu kan immoo konfidensii mataa keettiin amantaa utoo waan meeqa jedhan iyyuu sittiin fakkaatu. Nagaadha moo alhamdulillah kunoo fayyaa qabdu hojjetataa harta birrii barbaachisatti hin deemne. Galatoomaa ustaaza isinirree. Galatarraa fi ijoo hin dubbattanii Abuu Talaa Abbaa Caalii Abdul Fattah Saabir yalla inshallah waa jedhaati gara wanni keessatti deebitanii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوركي كي يلي تكوجي جاجرا يلقب الرتي توري دفاجرا يجودا سغلين كي يا ربي كي قال سباجا نفاسا كان كو توري دفاير خير إن شاء الله نيتوركي كورا كساجرا يجاجرا جو ديبيا سينو عبد الفتاح كنا أبا چالو جراتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ فرحان ربي سنراها جلته ربي نقرتي ميزان حسناتها كيس ربي أكاو. akkasuma warri ifaajii hedduu ifaajidanii haqa namatti mul'isuurra jirtan dukkana kufrii keessaa saba gara ifa islaamummaatti baasuu jirtan hundumti keessanuu galatooma galanni keessan jannata haa ta'uun jedha. Kanattaan suudhaanii obboleettii keenya sabboontu haqiiqatan wallaahi sabboontu albarraaqa alhamdulillahi alladhii anqadhaki min annaar. galanni kan rabbii qilee bobaa yookiin balala ibiddaatiin guutamte sanarraa najaase baase shubbisa dhiistee agarteedhaa dubbistee dhaggeeffattee caqastee haqqee addaan baafattee akka ifa aduu kanaa caalatti bartee jaallattee honnee kee keessa galfattee kaatee arraba keetiin arra dubbatte rabbi sirraa haa qeebalu. yaa obboleettii kiyya ati amma qulqulluu akka gaafa garaa haadha keetii keessaa dhalattuutti jirta. Rabbiin biraa badii tokko hin qabdu. Badii namni sii fannifamuu, sii reebamuu, sii ajjeefamuu barbaachisu tokkollee hin qabdu. Deebisee immoo ammas ati sa'aatii kana keessa rabbiin waa hundaa'uu sii haraaramee sababa ati islaamummaatti dhufteef. ربي نغرتيدا إن الله يفرح بتوبة العبد الحديث ربي نغرتيدا غربتشي توكو غزي غربتين سايوكين غربتشي سا توكو كرابة دي كراتي ديبو إن غمدا باي إسي غمدا غمچو أينينو لبو في دو الرأول فتي غمدو على غمدا الله تعالى غزي غربتشي سا غربتين توكو غرا karaa irraa baddee karaa irratti dhalatte irraa dogongortee jette gizeetti deebitu rabbiin agarteedha akkasitti gammadee jira. Rabbi sirraa haa jaallatu beekamaa dhaga yoo amantaa biraa keessatti dhaqanii mul'atanii maqaa amantaa biraa keessatti fudhatanii ka'anii amantaa irratti dhalatanitti yoo deebi'anu chaalenjii hedduutu jira. Guyyaa tokko rasuulli alayhi salaatu wassalaam nam tokko asallamuun barbaadaa jedhee dhufeen. Islaamummaa kana qabatuun barbaadaa jennaan itti qophoofteettaa jedhaniin. Itti qophaa'u jechuun inni rakkoo mokkoroo yookiin fitinaa
karaa adda addaatiin si dhaqqabu irratti itti qophoofteettaa jennaan itti qophaa'eera jedhee namtichi islaamummaa fudhate jechuudha. Of kennuu arrabas danda'uu waan karaa maatii waan karaa ormaa namni bakka hin taanetti nama argee bakka ta'utti nama arguun jaallatu. Amantaan islaamaa kun ni'maadha. In hassadama kullu ni'matin mahsuudaa jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Ni'maan hundinuuyyuu ni hassadamti jedhan. Kanaafuu sirkatti hassaduu itti jabaadhu itti cichi. Ilkaan kee laa isii qarriffaadhaan jabeessii qabe islaamummaa kee. Islaamummaa jechuun namni isa qabu kan jannata galu jechuudha. Amantaa islaamaatiin ala namni tokko du'ee qabbaramee fuula rabbii dhaqee jannata argadhaan hin kajeelamu. Inuma yaadamu yoo islaama ta'e malee. Namni immoo islaamummaa qabaatee jennaan yoo maal ta'e tokkichummaa rabbii ragaa ba'ee aqiidaa sahihaa qabaatee jennaan yoo badii qabaatellee badii isaatiin qixaaxamee yoo rabbiin dhiisuuf hin feene qixaaxamee jannata gala malee namni agarteedha akkasitti kana ragaa ba'ee jannata rabbiin hanqatu. Kanaaf inshaallah jabaadhu rabbii irratti si haa gargaaru. Warri ifaajii keessaniin immoo bu'aanuu agarsiisaa jirtan illee rabbiin sin haa guddisu rabbi sin haa kabaju. Ijaa hamtuu arrab qaree rabbi sin irraa haa qabu. أسمتني سر دابا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أستاذ فران إني أحبك في الله أخبرتك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرفع قدرك ويعطيك العافية ويجعلك فوق كثير من الناس في الدنيا والآخرة ويجعلك فوق كثير من الناس يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكمان أحبكم الله. جزاك الله خيرا أحسن الجزاء. بارك الله فيكم. أبا جالي جرتو توفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليتي كينيا قالي غالي نما ربين سرها جالتو شهاداك شهاداكي شهادا رغا كان سوجين غنابونا جراتي برغوتو يرو هندما كسوجي جراتو ربين سبحاتايسو akkasiiti shahaadaan islaamummaan hanga gaafa du'anitti biyya lafaa irraa hanga gaafa deemanitti amantii irra jiraatanii amantii irratti ittiin du'anii ittiin kaafamanii bor rabbiin fuulduratti itti milkaa'anidha amantii islaamaa jechuun. Kanaaf akka amantii faashinii miti. Amantii immoo shubbisaan dhiisan miti. Amantii dubbisanii baratanii ittiin hojjetanidha. Wanti jedhanii waaqeffatan, wanti jedhanii galateeffatan, wanti jedhanii ittiin sagadan waan duraanuu lafa jirudha malee ofii ofiitti lafaa tolfatu miti. Waan jiru sana barachuuf sirraa barbaachisaa obboleetti. Jabaadhuutii baradhu. Bakka markasnitti baratamu bakka ijoolleetti barsiisan kunoo abdii faatu nama geessa iddoo isaadha. Abdii abboo isa mana banee jiru kana. Jabaadhu iddoo isaa gahi sirriitti baradhu qo'adhu. Shahaadaa kee shahaadaa haqqi rabbiin siif haa taasisu. Shahaadaa maleektootaa shahaadaa ulul ilmii wajjin kan ragaa baham kan ragaa baatu rabbiin siif haa taasisu. Barakallahu fiik. Kan badiin kee maasiyaan kee hundi irraa ittiin harcaate kan maasiyaa irraa badii irraa kana fuulduratti illee ittiin eegamte keessa jiraattu rabbiin siif haa taasisu. Barakallahu fiik. Jajjabaadhuuti cal jettee taa'uutu hin taane onlaayinii galtee taa'uutu hin taane laayivii irratti jira gatteessee barachuu sirraa barbaada. Baradhu amantii barnootaati malee amantii baratanii ittiin hojjetan malee amantii yaada mataa ofirraa fuudhee yookiin sheekiin tokko yookiin namumti tokko lafaa fuudhee waa uumee ittiin hojjedhaa jedhan osoo hin ta'in yoo waa hojjennee eessatti hojjedhaa jedha akkamitti eessatti immoo dhiisaa jedha. Wanti nu hojjennu wanti nu dubbannu wanti nu hojjennu hundi isaadha gochi keenya jechi keenya hundi ajaja rabbiitiin deema waan ta'eef quraanaaf hadiisaan deema waan ta'eef kuni ammoo barnoota barbaada. Jabaadhu baradhu aqiidaa islaamiyyaadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee warri jirtan itti fufaa inshaallaati. Warri maqaa jettani maqaan egaa sabboontuudha kan asirra jiru ka beeknu sabboontuudha. Sabboontuun ala wanti beeknu hin jiru. Yoo maqaa biraa ka barbaadu ta'e immoo nutti himti. Akkas inshaallaati. Walumaa galattuu gidduutti ammas xiqqoo ishii sisseeqachiisee na biraatti dabra. Sisseeqachiisee gaafan jedhu yaa riyaalitii malafa jiruuti osoo jiruuti. Sagaleen kun dhaga'amaa miti ijoo? Sirreetti jira. Riyaalitii malafa jiruuti osoo jiruuti jechuudha. Waa'ee mucattii kana irratti waa dubbadhanis maalinni fakkeenyaaf mucattiin kun amma akkuma jetta dhiiraaf jettee dhufte yoo jettani
Mee dhiirri intala bareedduu akkasii isin kee janajjanee of biratti hambisuun dhabame isin dhiiruma hin qabdan jechuudha. Dhiira afaan hin qabnee fi wanni hin qabne wayii biraa qabdu isinsi. Intala kana bareeddu muslima keessaa janajjanee as fide taanaan dhiirummaa isa dhiirummaa agarsiisa jechuudha. Kan amantii guutuu dhiisna gartanii. Dhiirri keenya dhiirummaa isaatu isin caalaa jira jechuudha. Isa amantii dhiisaati. Dhiirummaadhaan isaa ta'u janjanaadhaan waa ta'u afaan illee qabachuu akkaataa itti haasofsiisu. Isin keessa namni afaaniin intala akkas bareeddu dubartii akkas babbareeddu muslimni haasofsiisee amansiisuu danda'a jechuun isin hin dandeessan jechuun uko baxaan baqa warra daachuu yellaachuu maala tokko no zeeroo naachuu. Mee akkamitti fassabdu? Maal dhiira keessan arrabsitu sin? Warri dhiiraa maaf of arrabsitu? Sinii galee saniifuu zeeroo laa naachuu maalat no naanta. Way duniyaatti hin jirtani way akhiraatti hin jirtani humaa yeroo keessan asirratti fixaa jirtu. Maamilli maafuu karaa lachuu baga ragaa nu baatan nuuf maamiti itti fufaa inshaallaati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريد قوتن أستاذي سري جتني نمني خلتي هن دبات وننتو على كل حال إذا كريستيان ما كيس جلوس مسلم ما كيس جلوس مو خلاص فدانينو أببلون دندان مالف جنان كان عندور كوفا وان ترافي سيتنا مندورتنا كيرا دندمي قواكي قوم ستي جولين أكاسي ساعتين سلاتا لدي ما جرا كاما sabboontuuni baga gammadde maasha Allah baga rabbi see gammachiise salaatuuni sigaa ammuma jalqaba fakkaata biyya seen jirtu hin beeku waqtiin duhurii ammaaf keessa jira rawdaan illee dhuftee jirti ijoolleen jiru ijoolleen ofitti fuudhanii imoodhaan akka salaataa agarsiisuu eegaluun gaarii natti fakkaata sabboontu ustaazanni gurguddaan hangafoonni keenya warri dura keenya jiranu waan naamamuudhaa qabu siidhaamaniiru dabalataan yeruma hundayyuu akkuma dubbannu haga beekumsa keenyaanus amma dubbannu wanti nuti isinii dhaabnu ijoolleen keenya jechuudha ijoolleen keenya gara islaamummaatti dhuftanu adaraa irra caala yeroo keessanii waa barachuutti fixa sababni warroonni har'a kallattii garaagaraatiin arraba dhedheeratanii isin arrabsanu boriitu islaamummaarraa waan tokko isin gaafatu gaafa qobaatti isin argatan gaafa isin qobaatti mana banattanii teessan kanaafuu yoo beekumsa horannee jenne namni tokko illee nu shawwaduu hin danda'u nu gowwoomsuu hin danda'u islaamummaan ammoo hubannoo barbaachisa ammarraa kaasee barumsa barbaachisa akkaataa barumsaa moo rabbiin amri laaffisee jira waan ta'eef dalagaa keessan dalagataa bakka teessan teessanii barumsa barattu waan ta'eef barumsa keessanitti cima jabaadhaa warri duraanis shahaadaa qabattanii haga yawwanaa waan salaataa hin hubatiin haga yawwanaa barumsatti hin jiraatiin barumsatti jabaadhaa warri jabaataa jirtan immoo maasha Allah rabbi isinirraa jaallatuuti jajjabaadhaa barumsatti jabaadhaa bareechaati waa baradhaa ibaadaa keessan akkaataa rabbii keessanitti gabbartan akkaataa rabbii keessanitti waaqessitan akkatti kadhattan sirriitti bareechaatii baradhaa baga rabbiin isin qajeelchee sabboontu baga rabbi isin milkeessee baga gammadde baga duutisitti dhufinii osoo kufriirra jirtu osoo dukkana keessa jirtu istiqaamaa rabbi siif haa kennu gadhaabbi rabbi siif haa kennu namati jaallattu namasi jaallatu maatii kan kee irraas hundumaayyuu rabbi siif haa qajeelchu nama jal'atee jiru hunduma keenya galgala keenya laa ilaaha illallah irratti rabbi nuuf haa taasisu akkasii sabboontuu yoo jiraatte yoo sagalee koo dhagaa jiraatte kunoo rawdaan illee ni jirti fooloo wal godhaatii lakkoofsa wal jijjiiraati ammuma irraa jalqaba wajjiin akkatti salaata nu barachuun salaatu namoo jalqaba waan ta'eef akkas wayyaa gama kiyyaan akkasii Ustaaz Abdul Fattaan faan namoonni biraa yoo waan haasoftan qabaattanii itti fuftu jechuudha. xumurtanii jirtan isinuun hundi keessanuu jazaakumullahu khayran wa ahsana aljazaa isiniin jenna rabbiin isinaa milkeessu yaada muraada keessan kulli rabbiin isinii haa guutu fawqa almuraaditti rabbiin waan isin yaaddan kulli isaa rabbi isinii haa guutu hunda keessanuu ustaazota keenya isinaa barakachiisu rabbiin hunda keenyaaf ikhlaasa keessanuuf haa kaa'uu isiniin jedha sabboontu jabaadhuu inshaallah garee seeniitii baradhuu ustaazonni illee sii dhaamanii jiranii jecha namaatiif iddoo hin kennini nama keessaan si dhufu immoo an barataa jira yoo baradhee ka'een booda deebii deebisa jedheeni gaafii si gaafatuudhaaf sitti amma namoonni duulan hedduu garee kana sheer itti godhi nama gaafii si gaafatu kamiinuu ijoolleen gara islaamaa dhuftan hundinuu yoo isaan gaafii si gaafatan asitti haa gaafatanii sheer itti godha inshaallah akkasi asaa dhufanii itti fuufaa munzir haganuma dubbachuudhaaf